Irra jirtu kabajamtoota hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kanneen biyyoota adda addaa teessaniin hordoftan hundi keessanuu egaa hordoftoota keenya kabajamoo guyyaa har'aa keessummaa addaa isinii qaba keessummaan kiyyaa Obboo Saalih Huseen jedhama. Egaa hordoftoota keenya kabajamoo haala biyya keenyaa kana ilaalchisee keessummaan keenya kun maal jedha kan jedhu egaa bal'inaan turtii waliin taasifnee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turaa kallattimaan isin dabarsa. Aloo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboo Saalih. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكم نجا فيادا. نجا. إنه كم نجا ومدي. نجا الحمد لله. جاي رباعي ميديا كان الرابطة ترتجاهي حالو مجرينياتي. حرمي ساعتي قبل الرجانوف كودة مؤرجمو كان كتير ميديا مدن نجينيا رتيه دول فادو سنجنا. Aye, senillee galatooma media madda nagaya maqaa media madda nageenyaatini hirmaachisuu keessanii kanaafuu amma maal keessee yeroo ammaa kanarratti hawaasi keenya miidhaa guddaan irra gahaa jira. Ammaan durallee miidhaan hedduun irra darbaa dhufe. Amma immoo yeroo jabduu keessa waan jiraniif ummanni ergamtuu bilxiginnaadhaa keessa ni jirti kan kaayyoo kana gufachiisuudhaaf cahaa jiru. Fakkiidhaaf amma dheengadda waladdeen gamatti naannoo Salaamaa jedhamti micaan ergamtuu bilxiginnaadhaa ummata Tigreedhaa Agauman keessa darbaa jiran nama sadii irratti fanji'ee fanjiisan qaamni fanji'u kun qaama kam? Qaamaati mootummaa nafxanyaa amma bilxiginnaa kana keessaa kan ta'e ijoollee dardaraa kana milishaa ture na fakkaatee akka jedhanitti Oromoodha. Kanaafuu maqaa Oromoodha gaati maqaan Oromoo baay'ee fideera. Tole hayyee. Namni kana jedhu. Tole. Kanaafuu hawaasa keenya maqaballeessii akka wayyaaneen gabaree dhawaa jirti jedhamu akka gabaree dhawtu goosisee jecha. Tole. Sababa kanaan gabaree humaa quban qabne uummata Oromoodhaa baay'ee dhahamee jecha sababa nama saniitiin namni sun dhahee midhaan keessi qophaa'ee danni ayee midhaan ishee amma baafatee jecha. Sababa saniin qawwee rasaasa bananiin uummata nagaa qabu uummata horreessisituu dhahanii jecha. Waan sanirraa uummati keenya dammaqinaan uummata ergamtuu akkana burjaajiidhaan haala miidhaa uummata keenya irra geessisu uummati keenya akka qophiidhaan ofirra eegee uummata san saaxilee of hin miisisne eeggannoo cimaa akka godhaniin dhaamsa kana dabarsaa. Tole. Mee amma walumaa galatti lafni kun aanaa dawaa caffaa keessatti wanti kun kan ta'e. Aanaa dawaa caffaa Salaamaa jedhamti waladdee gama kamisee oolecha shaklaa ol Salaamaa jedhamti maddi aanaa dawaa caffaa kana. Ayyee akkasuma inshallah rabbi khairii haa godhu. Wanti kun yeroo baay'ee irratti xaxamaa ture bulchiinsi godinaatti guyyaa kaleessaa halkan kaleessaa OBN irratti waan inni jechaa ture ni agartaa. Isa wama akkanaa isaa dabsanii kaan hamilfachiisuudhaaf jirraa jabaadhaa jechuunidhaaf gaa waan akkanaa dogongorsuudhaaf kan yaalanii. Kanaafuu haa ta'uuti wanni uummanni keenya godhuu qabu of eeggannoo godhuudha. Mee haalli godinatti yeroo ammaa kana akkuma jirutti hamma odeeffannoo fudhattetti haalli jiru akkamii silaa? Amma odeeffannoo haala amma yeroo ammaa kanatti har'a bilbiliin hin deemne galeessaa kanaa fi maddii dheengaddaatti naannoo dawaa caffaa naannoo magaalaa kamiseetti hedduu uummanni ijoollee waboo simannaa godhee fi hedduu uummata isaan Tigreetis simannaa godhee fi cinaa dhaabbatanii waliin hiriiraa jiran. Haa ta'u malee kana keessa immoo warri uummata maqaa 5 fi 6 moggaasee nafxanyaan keessa jirtu ammallee gaaga'ama umuu waan barbaadduuf ummanni keenya
gurmiidhaan dammaqinaan ammallee waraana keenya waraana waboodhaa cinaa dhaabbatanii qeerroon biyya keessa jirtu waan fedhanii cinaa dhaabbatanii gaachina ta'anii fi mootummaa sirnama nyaataa kana akka ofirraa fonqoshinu humna kan ta'uuf gaachina kan ta'uuf ummata keenya waan ta'eef ummati keenya ammallee dammaqinaan ofirratti warra akkana godhuuf kana eeggatee akka cinaa dhaabbatuun dhaamsa itti aansee ammallee sababa injifannoo arganne jedhamuun sirbuu guddatuun qabu ummati keenya maaliif alaabaa saalaa dhaabbatu mirga qaba alaabaa dhaabbatee eeggannoo cimaadhaan gurmii cimaadhaan jaarmaa cimaadhaan wal jaareefaa qeerroon akka jiru wal jaareefaa keessatti qabsoo saadhaa jabeessuu qabu malee mootummaan kun ammallee aartoo waan nurraa qabuuf mootummaan kun mootummaa nafxanyaa waan ta'eef ayyaaraadhaan kaleessa yeroo sadiif Afaaroobit irratti ummata nagahaatii fi ganda hajoollee loon kan irratti xayyaaraadhaan ta'e jecha kanaafuu gurmii akkasiirraa fi sirbarraa ofirraa eegee qabsoo saadhaa tartiibaan wal gurmeessanii akka itti kufanii dhaamsa dhaama qeerroo biyya keessaatiif. Tole ayyee ka biyya keessaa egaa akkas jennee uummanni keenya warroonni carraa bilbila akka ergaa kana dabarsu abdii irraa qabna. Uummanni keenya kanneen biyya alaa jiran hoo maal godhuu qaban? Oromoof kutaan Oromiyaa hundi akkuma beekamu jarana walloo namni gabroomi dura jalqaba walloo ammallee namni bilisa bahuu qabu namni dammaqina qabu namni keessatti hojjetamuu qabu uummata kaabaa kana jennee walloo jennee yeroo hedduu waa akkasaa turre hallardeen kun akkuma sanii yeroo baay'ee nu dhagahuu dide uummanni Oromooti. Haga umrii tana dhalannee har'a geenyu kanuma lallabaa turre haa ta'u amma Oromoo maal gochuu qaban humna kana akkamitti jabeessuu qaba uummanni Oromoodha. Yaala kiyyamoo galatoome kana gaafachuu keetii fi abbaan yoo iyyate gandi dirmataa jedha makmaata Oromoo keessatti. Kanaafuu ummati keenya walloodha ka biyya keessaa ka biyya alaa Oromiyaan bal'aan kan Oromummaan isaadhaan mirganaahuu danda'u yoo walloon jiraate yoo walloon tokko tahee walloon jabaatee diina kanarra aane yeroo bara sadiif miidhama guddaa irra jira ummati keenya kara qotatee galuun dhabeera ammallee gargaarsa cimaa hawaasa barbaada ammallee hawaasa keenya bira dhaabbatuu barbaada ummati keenya dhibee hedduudhaan mootummaan Natanyaa kun bara sadii irra duulee akka qotatee manatti hin galfanne akka hiyyeessa ta'u irra dalagaa ture jecha mootummaa Tigraay irratti loli kan baname ganaa reefu bara nu irratti garuu bara sadii kana loli irraa citee hin beeku hawaanisti midhaan irraa balleessee gabareen keenya dhibee irraa saaxilameera ammas dhibee kanaan harka diinaatti akka hin kufne sabi Oromoo bal'aan guutuun kan biyya alaa keessa jiru kan biyya keessa jiru kan biyya alaa tokko ta'ee ummata keenya gargaarsa ammallee cinaa akka dhaabbatuun dhaamsa kana ummata biyya alaatiif akka nu dabarsan sinii dhaamna kabajaa madda nageenyaatiin. Ayyee ulfaaduu galatoomii barbaachisaadha uummata keenya bira dhaabbatuun yeroo ammaa kanatti mee abbootii qabeenyaa addatti keessaa abbootii qabeenyaa kaaba Oromiyaa kana keessa jiran yeroo hedduu riphanii dhaddee bu'uura ta'anii sodaa mootummaa ta'ee dammaqina dhabuu ta'eerra nuun galu warra isa sanii hoo addatti mee maal laamta ammuma tanallee yoo kan gurraa fi ija banatan ta'e nurra. Galatoome ammallee dhugaa baanta warri qabeenya qabu abbaan qabeenyaadha ummatumti Oromoodha saba keenya keessatti gargaaruu fedhee sodaa nafxanyaa kanaatiif maqaa nama moggaasan jechaadhaaf sodaatee kan ciiseeru baay'uma jira ammallee hin bariine barii jira maleedha ummata keenya cinaa dhaabbatee seenaa xawaahe ofirraa akka galmeessu ammallee keessa jira hin danda'a ammas wanni dhaamuuf hanga danda'aniin qabeenya qabaniin bishaan qabaniin midhaan qabaniin ummata keenya saaxilamaa jiru ummata keenya madaahee yaala dhabaa jiru irratti akka hirmaatanii gumaacha godhan kanan kabajaadhaan sabummaadhaan isaan gaafadha warra qabeenyaallee. Tole galatoome ulfaaduu manni keenya hubannoo kana sirriitti hubatuu qaba.
kanaaf inshallah rabbiin ummata keenya dadammaqiisu rabbiin ummata keenya beektee beeksisu bakkuma jiranitti kanaaf namni yeroo ammaa kana ummanni biyya keessatti lubbuu kennaa jira nu immoo waan dalaganurraa yoo waan guddaan dalagne walakkaa yoo jedhu galee isaan dalagne ruubii irraa fuunee biyya baraaruun barbaachisaadha. Kanaaf gaa ummanni keenya akkamitti waan kana sirriitti hubatuu qaba ka jedhuufi miidiyaa halkanii guyyaa dhama immoo ummata keenyaaf halkanii guyyaa sagalee ta'us bifa kamiin laaluu qaba haala kamiin ofitti hammatuu qaba kan jedhu kadhumaamee gaafiin kiyya asirratti carraa kana sii kenna. Amma galatoomii immoo tanallee dhugama miidiyaa keenya miidiyaa madda nageenyaadha kan dhibee ummata keenyaadha. Sagalee ummata keenyaadha bakka dhokattee baasee addunyaallee dhageessu jiru qilleensarra baasuu jiru miidiyaa madda nageenyaati. Kanaafuu jaarmaan madda nageenyaa kun ija keenya gurra keenya jennee xiqqaan guddaan irratti hirmaannee xiqqaa idoon jedhin 10 kaasnee hanga 20-50 irratti hirmaannee miidiyaa keenya kana bal'isuun ol kaasuun dirqama waan ta'eef dirqama walummaadhaa akka fudhannee irratti hirmaannee miidiyaa kana cinaa dhaabbannuun dhaamsa dhaamaaf warra biyya keessa jiru warra biyya alaa jiru qeerroo kutaa walloo guutumaa guututti Oromiyaan illeen miidiyaa kana cinaa akka dhaabbatee guddisuudhaaf cinaa dhaabbannuun dhaamsa kanallee. Hayyee boleessa keenya Saalih hedduu galatoome wani na hafeera jettu yoo jiraate carraan sii kenna gabaabsiiti carroomeeyye. Akka waliigalaatti wanni na hafe ummati Oromoodhaa guutummaa guutuutti ummata walloo kana cinaa akka dhaabbatu nu illeen hanga dandeenyeen qadaa nyaannee irbaata dhiisnee irbaata saniif ummata keenyaaf akka gumaacha goonuun dhaamsa tan akka waliigalaatti sii dhaamsaa kana qilleensarra nu oolchaa sin jedha galatooma. Ulfaadhu maqaa dhaggeeffattoota miidiyaa madda nageenyaati. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.